أمتك إبسمي إبلفاتين إبسي أمتك إبسمي وني إبلفاتين إبسي أمتك إبسمي وني إبلفاتين إبسي Wolo Santa Sisi Nurratti Sikinna Hora Kulkullu Ergi Balbala Mana Kristiana Kulkulletti Kisa Ti Arango Arara Fi Amantirana Kabana Manufta Sisi Angabara Dumajrenya Kenya Ti Sadumma Tukuma Ke Tamanung Kanjabanu Nutasisi Yagofta Kenya Yesus Kristus Lammi Wanke Dibamani daawwadhu kan deemaniif keessummoota kan ta'an abboota keenyaa fi haadholii keenya obboleettiiwwan keenyaaf obboloota keenya hundumaa nagaa fi fayyaadhaan gara mana isaaniitti isaaniin deebisi bokkaa bara kanaaf qilleensootii firee akka kennaniif arjummaa keetiin eebbisi yeroo hundumaa badhaadhinaa fi gammachuu taasisi Nageenya keenya nu cimsi yeroo hundumaa nuuf waan gaarii kan taasisanu jaboota kan ta'an laphee mootummootaa deebisi qulqulleettii mana kiristaanaa keessatti yeroo hundumaa kan walitti qabamanu hayyoota mana kiristaanaatiif nageenya kenni hundumaa tokko tokkoon isaaniif maqaa isaanii cimoota kan ta'an fuula mootummootaa duratti nageenya baay'isiif yaa Waaqayyo keenya amantaa qajeeltiin ta'anii kan boqotanii kan du'aan lubbuu isaanii bakka jaallatamtoonni kee Abrahaam Isaaq Yaaqoob jiran lubbuu isaanii nu boqochiisi Waaqa keenya Kiristoos Yerusaalem ishee samiirra gatii isaanii akka argataniifi Ixaanaa fi qurbaanaa wayiniif meeroon zayitiif golbaaba kitaaba dubbisamuuf meeshaalee amantaa qulqulleettii kennuudhaan kan nu tajaajilanu eebbisi dhiifama akka argataniif nu wajjin kan walitti qabamanii hundumaa yaa Waaqayyo keenya Kiristoos dhiifama taasisiif teessoo keessa nama sodaachisu nama naasisu duratti gammachuudhaan warra fedhan hundumaatiif daawwadhu lubbuu ishee dhiphatte hundumaa boqochiisi hidhaa sibiilaatiin kan hidhamanii hiikii gadi godaansa kan godaananii fi kan qeeraa baqatanii mana isaaniitti nagaan deebisi yaa Waaqayyo keenya bittaa hamaan ta'anii warra qabamanii arjummaa keetiin baraari yaa barsiisaa keenya Yesuus Kiristoos gara keetti yemmuu waawwannu akkasi yaadannu kan nutti himan hundumaa mootummaa keetti isaanii yaadadhu cubbamaa yakkamaa kanan ta'u anaas tajaajilaa kee yaadadhu yaa Gooftaa uummata kee eebbis fayyisi qabeenya isaanii eebbisi yaa Gooftaa uummata kee fayyisi qabeenya isaanii eebbisi yaa Gooftaa uummata kee fayyisi qabeenya isaaniis baay'isi eegi hanga bara baraatti ol isaan taasisi